Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Milkii Miidiyaa. An Dr. Naawolaa nuti Milkii Miidiyaa irraa nagaan keenyaaf jaalalli keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin haa ga'u jecha mata dureen keenya irraa kan nun irratti barnoota qabannee dhiyaanne guyyoota marsaa laguu lakkaa'uudhaan akkaataa itti ulfa ittisuu hin danda'amudha jechuudha. Akkuma beekamu namoonni baay'een namoonni amantiidhaan aadaadhaan bifa garaagaraatiin qorichoota ulfa ittisan fudhachuun barbaanne yeroo baay'ee mala kana baay'ee fayyadamu jechuudha. Mala kana irratti immoo hubannoo ga'aa argachuu barbaadu jechuudha. So hubannoo ga'aa ittiin filaachuudhaaf dhufne jechuudha. Actually maloonni ittiin utuu qoricha hin liqimsin yookiin immoo marfee haa ta'u bifa garaagaraatiin meedikeeshinii hin fudhatinii ulfa ittiin ittisan maloonni gara maloota sadiitu jira. Fakkeenyaaf coitus interruptus wanti jedhamu jira. Coitus interruptus jechuun egaa dhiirri tokkoof dubartiin tokko gaafa saalqunnamtii godhanii sanyiin kormaa gaafa inni dhangala'uuf jedhu qaama isaa inni dhiiraa qaama isaa akka inni qaama ishee dubartii keessatti hin dhangalaafneef keessaa fuudhuu jechuudha. Inni lammaffaan lactational amenorrhea jedhamudha. Lactational amenorrhea inni jedhamu maalidha? Inni immoo dubartiin tokko erga mucaa deessee booda ji'oota ja'aa fi yoo mucaa yeroo baay'ee ni hoosifti ta'e sababii jijjiirama hormoonii qaama ishee keessatti uumamuutiin jechuudha. Hordoftoota keenya hin ulfaa'iniin turte jechuudha. Ji'a ja'aaf inni hin fayyada jechuudha. Akka kontiraaseepshiniitti hin fayyada jechuudha. Egaa maloonni kun lamaanii akka tuqne malee warra kana ilaaluuf miti kan nu dhufne. Inni nu ilaaluuf dhufne isa guyyoota marsaa laguu lakkaa'uudhaanii ulfa ittiin ittisuun danda'amu kan namoonni baay'een keessaan nu gaafatanii jechuudha. Isarratti hubannoo isiniif laachuuf dhufne nu wajjiniin tura hordoftoota keenya. Egaa akkuma dubbanne dubartiin tokko jalqaba guyyaa piriidiin isheetti dhufee tokko jettee lakkoofte jechuudha. Guyyaa tokkoffaa, guyyaa lammaffaa, guyyaa sadaffaa, guyyaa arfaffaa jettee lakkoofti jechuudha. Egaa akkuma beekamu guyyaa 21 kaasee 35tti inni abbaa sanarratti hundaa'a jechuudha. Kan ishee lakkaa'atte jechuudha. Guyyoota 21 turuu danda'a normaalii inni kan nama sanarratti hundaa'a. Mala kana fayyadamuudhaaf tokko jalqaba irratti wanti beekamu qabu ji'oota ja'aaf jechuudha. Ji'oota ja'aa fi yoo xinnaate ji'oota ja'aaf jechuudha dhaabbataa ta'e turuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa 28 dhufatan guyyaa 28, 28, 28, 27, 28 naannoo tokko ta'ee stable ta'ee turuu qaba jechuudha. Kan ta'u taanaan baay'ee chaansiin fail gochuu isaati hin bal'ata jechuudha. Egaa akkuma amma jennee mala kana fayyadamuudhaaf stable ta'uu qaba marsaan laguu sun jechuudha. Isa booda mala kana fayyadamuudhaaf gaafa dhufnu guyyaa lakkoofna jechaadha. Calendar method isa jedhamudha. Actually maloonni biraan jiru kan cervical mucus method kan jedhamu jira. Kan temperature ittiin safaran jira. Isa miti inni barbaachisaa miti. Kan nuni applicable isa ta'e isa kana ilaallachuudha. Calendar method isa jedhamudha. Calendarii lakkaa'uudhaan jechuudha. Guyyaa lakkaa'uudhaan jechuudha. Hordoftoota keenya guyyaa dubartiin tokko egaa amma jalqabuudhaaf guyyaa marsaan laguu isheen itti dhufee ni jalqabaa qophaa'aadha jechuudha. Isa kaaftee lakkoofti jechuudha. Isa kaaftee lakkoofti amma saayinsiin isaa isa jala jiru maalidha? Guyyaa 10 averagely guyyaa 12ffaaf guyyaa 16ffaa gidduudha yeroo baay'ee kan ovulation uumamu yookiin hanqaaquun qophooftee dhuftu jechuudha. Kan isheen sanyii kormaa eeggattu jechuudha. So guyyaan sun guyyaatti high probability qabu jechuudha ulfaa'uudhaaf. So akkuma nama isinitti himee wantoonni garaagaraa kan nama garaagaraa adda addaadha dheerinni isaa waan ta'eef dheerinni isaa adda addaadha kan nama garaagaraa inni kaan 28 inni kaan 30 keessa kan galu jira. So chaansii keenya bal'isuudhaaf maal goona guyyaa 10ffaa haga guyyaa 18ffaatti jechuudha kan nuun avoid gochuu qabnu jechuudha walqunnamtii saalaa. Guyyaa 10ffaa haga guyyaa 18ffaa. Amma immoo chaansii keenya bal'isuudhaaf as bunnee guyyaa 8ffaa fi guyyaa 20ffaa gidduu warri sun yeroo itti chaansiin ulfaa'u jirudha jechuudha. Actually isa dhugaa dubbachuudhaaf ulfi kan raawwatu guyyaa tokkodha. Saayinsii perfect miti malee guyyaa 10ffaffaa jedhama jechuudha. 14th day guyyaa jalqabatti marsaan laguu irraa kaatee guyyaa 10ffaffaa. Garuu carraa keenya wanti kun milkaa'ina isaa dabaluudhaaf jechaadha jechuudha kan nuuni gargar bubbunnee
guyyaa 8ffaa fi guyyaa 20ffaa gidduu kan jedhan jiru. Garuu namoonni baay'een kan averejii kan fudhatamu guyyaa 10ffaa fi guyyaa 18ffaa gidduu walqunnamtii saalaarraa of eeguu qabdi jechuudha dubartiin tokko ulfaa dhiisuudhaaf. Guyyaa 10ffaa fi guyyaa 18ffaa gidduu. Guyyaa 19 hanga 19ffaatti hanga pireedikee deebi'ee itti dhufuu fi asii immoo gaafa pireedikee jalqabee kaasee hanga guyyaa 9ffaatti carraan ulfaa'uu isheetii baay'ee xiqqaadha kanaaf jechuudha. Kan isheen of eeguu qabdu guyyaa 10ffaa hanga guyyaa 18ffaa gidduudha jechuudha. Tiipikaal yuusu kan jedhamu yaa'u amma wantooti dhiibbaa geessan namatti itti beekiragaa. Maal fa'aadha? Marsaa laguu dubartii kana dhaabbataa ta'uu dhiisuu, sirriitti hojiirra oolchuu dhiisuu wal qaqqabatee seeraan hojiirra oolu taanaan waggaa tokko keessatti 4 kiyaatii tokko kufuu danda'a jechuudha. Feel gochuu danda'a jechuudha kun namatti. Rakkoon isaa inni biraan rakkoon mala kanaan kan biraati ulfa duwwaa ittisa malee dhibeewwan qulqullumsaa irraatiin daddarban irraa nama ni eeguu jechaadha. Garuu gaarummaan isaa immoo namoota amantii fi aadaan isaanii isaan dhowwuu fi baay'ee gaariidha jechuudha. Egaa fakkii isaa kunoo iskiriinii keessa irratti argaa jirtu jechuudha guyyaa isaa akka kanatti hubadhaati. Perfeekti kan jedha perfeekti ta'ee hin jiru. Garuu guyyaa averejii kan itti waliigalame guyyaa 10ffaa guyyaa 18ffaa jechuudha chaansii guddaa guyyaa 10ffaa guyyaa 18ffaa moor carraa saksii gochuu bal'ifachuuf immoo milkaa'uudhaaf moor akka inni ulfi kun hin uumamne yoo barbaanne immoo guyyaa 8ffaa fi 20ffaa gidduudha jechuudha kana qulqullumni saalaarraa of eeguu qabnu jechuudha. Egaa hordoftoota keenya kanarra laalle waa'ee guyyoota marsaa laguu lakkaa'uudhaatiin ulfaa ittisuuti. Yeroo biraas gaaffii keessanii waa'ee kanarrattis gaaffii kan biraa yoo qabaattan nuuf ergaa yeroo biraa sagantaa biraadhaan qabannee dhiyaanna. Ani Dr. Naawolaa Iluuti. Miidiyaa keenya yuutuubii keenya sabskiraayib godhaa, laayik, sheer godhaa, sabskiraayib godhaa. Agatittiyyuu nagaan turaa horaa bulaa ulfaadhaa.